شغال ولا عم باكل عسل الله يستر ما ابخش الحال خلاص شو بك انت شو بك har'ammoo waan ajaa'ibaati ingitii akkuma argaa jirtanii mucattiin tuni mana arabaati kan jirtu akkuma argaa jirtanii jechuudha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee waan tiktokii waan akkasii miidiyaa isaan wajjiniin hojjetan of eeggannoo godhaa gaafa isiniin jedhan waan maqalli isinitti fakkaataa ashamaara kafuunii hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askalechi jalatti argamtanii jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo warra YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha sumarraanii. Egaa obboleewwan dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee waan akkanaatitu gara miidiyaa kanaatti deddeebi'aa yeroo baay'ee ijoolleen keenya akkuma beekamu namni gaariinis jira kun amma fakkeenya mucaan xiqqaadha injiran inni tokko guddaan yeroo baay'ee nan arga jechuudha mucayyoo tana nama lama isaanii takka indiyaadha. Ani Itoophiyaatu nama dhugaa dubbachuu fi dura in sodaatti baqa miidiyaa irratti hin baatu amma lammaddee jechuudha. Yeroo kanatti shishaa akkuma argaa jirtanii shishaa jechuudha waan akkasii kanarree xiqquma xiqqoo shishaan kun maxifoodha dhugaa dubbachuuf shishaa kana hin qopheessiti tiktokii irratti isaanis illee qammasi jedhanii akkasumas amma sirriitti dhuguu qabdee jechuudha dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaati yeroo baay'ee waan argu dura in sodaatti gara miidiyaa kanatti arkaan baqa intinof gootiikin amma shishaa sanarree dhugdii kinu akkuma argaa jirtan kan waan inni isinitti barraan waan maxifoo waan seexanaa waan ta'eef waan gaarii sitti fakkaate tarii ishiin irree beekuu dhiisuu dandeechi hin beektikin akka ishii waraabanii baqa shishaan kun mataa fuudhaa isaan booda yaa egaa obboleettiin keenya kun dhugaa dubbachuu fi osoo namni itti dhiyaatu bilbilarree tarii anuma isaaniitiin gisee hunda kan gara tiktokiitti fidanii tarii ishiin bilbilarree ishiinirree tiktokii fayyadamuu dhiisuu dandeessi geen yeroo baay'ee gisee isaan gadi lakkisan baqa shiishuma kana bira kateechu kan dhuddu isa poostii godhu jechuudha giddiidhaan jechuun ani fakkeenyaaf kun waan gaarii miti. Shishaa kana kan isheen fayyadamtu jechuudha isaan tiktokii isaaniitti fayyadamu malee ishiidhaaf naanii miti odoo namni si jaallatu waan akkanaas hin barsiisu ba'uunat dhugaa kinoo kun waan maxifoo waan seexanaa waan ta'eef waan akkanaa kun immoo suusiin isaa nama qabnaan gaarii miti dhugaa dubbachuuf ijoollee meeqatu badee ijoolleen fakkeenyaaf mucattiin takka amma Dubaay keessatti dhugaa dubbachuuf nama baay'ee goobazii turte hojjette nama of jijjiiru akkasumas suuqii keessa kan hojjette mana bilbilaa mana keessa kan bilbila kompiitara waan akkasii kana suuqii keessa hojjettu turte dhugaa dubbachuuf gaafan ishee argu na rifadhe kana bartee kana barraan aanalatti kun waan akkanaan akka kana duriyyee nama godhu yookiin immoo nama balleessu hin jiru amma isheen kunis gaafa bartee kanumarraan hin barti isaan booda khalaas kun akka maxaxxii naamni suusii akkasumas immoo nama machiicha natti fakkaata dhugaa dubbachuu waan akkanaa kana dhuguu jechuun sammuu keetiif illee gaarii miti kanaaf mucattiin kuni waan kanarraa oduu of qusattee gaarii natti fakkaata dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ishee ilaalee nagaddisiiste maaliif waan akkanaa kana isheetti kennanii kana suuranii gara miidiyaatti fiduu jechuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf maatii ishee tarii yookiin immoo firoonni ishee osoo arganii waanuma ofii isheetiif fayyadamtu itti fakkaata jechuudha ግን kana godhu maali isaanii jechuudha anna akkasiniin jedha obboloota koo waan akkanaa kan yeroo baay'ee miidiyaa irratti anna waan akkasiiti isiniin jechuun jaalladha ijoollee baay'een jechuudha dhugaa dubbachuuf arabootatti gaafa xagaa jettan hanga ciqilii ga'utti of ilaalchisuun gaarii miti amma feeyyuu amma si jaallatan amma feeyyuu araboonni sitti jijjiiramuu dandeessi soo isaan waan barbaadan mucattii tana waan barbaadan rangaanii gara alaatti baasanii gatuu yeroo san rufatti afuu waan akkasitti ta'a keessattuu anana jaallatu waan akkanaati naamin jettanii gaafatti xagaatan akkuma
akkuma asin jaalatan sanitti hanga araboonni itti siqanii amala ishii baranii waa hunda bartan san ofii keessanirree of eeggannoo gochuun isin mataa keessanirraa eegamaa jechuudha. Maaliif isaan waan keessattuu warreen miidiyaa fayyadaman waan akkasii kana dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Ijoollee baay'ee namichattii takka faama giddiidhaan dirqamaan akkuma beekamu waggaa lamaan dura namichattii takka dirqamaan biyya Joordaan keessatti ni beektoo ta'e jaartii wayii jechuudha. Dirqamaan gara TikTokii kanaatti fidaa turte jechuudha mucayyoo kana. Bakka dirqamaan sodaachisaa maal jechaa asfaraarraa mucayyoon sun osoo bakka miidiyaa hin beektu bilbila hin qabdu odoo dhiphattu odoo gizee nyaattu hin suwurti yeroo bakka waan hunda yaa'u TikTokittiin fayyadamuu ittiin guddisuudhaaf ishee akka carraa godhanii iyyanii ishee mana sanii baasanii mucayyoon sun cinqii keessa akka turte yookiin immoo baay'ee rakkisaa keessa akka turte himattee mucattii sun fuulli ishee tirree dhugaa dubbachuuf argitan yoo ta'e xalaa baasee maal taate mana sanii mirmatanii fi akkasitti baasanii ijoollee kanas immoo waanuma jaalataman itti fakkaachuu danda'a amma beektanii isaan garuu jaalatanii osoo hin taane dirqama waan ta'eef kanaaf maal jechuu barbaadetanii ijoolleen akkanaa waan akkanaa basin hin taane isaa wajjiniin waan akkanaa kana miidiyaa waan TikTokii kana hojjechuurra isaan biraa ba'uullee isinii wayya dhugaa dubbachuu miidhaa isaan isinirraan gahan hin beektan waan ta'eef erga isinitti siqaniin booda isaanii nama dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee bakka ani dhugaa dubbachuuf hinjaa amma beeyyuu osoo na jaallatanii akkas hanga ciqileetti ittiin agarsiisu jechuudha. Maaliif keessa kee gaafa si hubattee sitti siqxee maal jettee waa biraa sirratti yaaddi araboonni ni beektu waan ta'eef baay'uma si jaallatu gaafa ta'e baay'uma manan jedhamin si jaallatu gaafa ta'e dhugaa of shakkuun of eeggannoo godhuun matuma keenya irraa eegama. Maaliif jennaan yeroo baay'ee hin argitu obboleewwan keenya akka isaan ta'an akka biyya araba kan nagaa dhufanii sammuu isaanii dhabanii akka biyyatti galaa jiran ni argitu waan ta'eef kanaafiyyuu yeroo baay'ee ani irra deddeebi'ee nan dubbadhu waan akkana kana waanan argis waanan yeroo baay'ee argaa jiruufis bakka namni tokko fayyaa dhufee bakka nagaadhaan hin galu sammuu dhabee yookiin bakka addahuu jedhee waan akkasii kanarraa barumsa fudhachuu qabdu ijoollee keenya jechuudha. Isaanitti siqxanii yaa tarii isaan mana tokko hojjedhus of eeggannoo gochuun qabaanii akka aantaa kiyyaatti illee ta'e sirriitti of eeggannoo guddaa gochuun qaba. Maaliif jenna kadhannaadhaan illee waanuma hundaan illee of gatuu hin qabu jechuudha. Isaan bakka na jaalatan jedheetuma of gatuu hin qabu isaanitti waa hunda of beeksisuu hin qabu. Kanaafiyyuu ijoolleen waan akkasii isinitti siqanii isin jaallatanii kaadhaa fi abbaa kiyyaatti na jaallatu jettanii itti siqxan tarii yoo jiraattan of eeggannoo gochuun matuma keessan. Maaliif jennaan sarii isaan isin jaallachuu danda'u eeyyeen na jaallatti sirriitti na jaallatu haa jennu ani isaanumatu booddee miidhaa isinirraan ga'a waa biraatii miti. Annaa waan akkasiiti ijoolleen keenya yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf akkuma yeroo hunda ni argitu tarii ijoolleen kun dhugaa dubbachuuf biyyatti kan humti mataan illee dhukkubne gaafa asgaan sammuu isaanii dhabanii kan gara biyyaatti deebi'an namoota meeqatu jira. Kanaafuu irraa of eeggannoo gochuun mataa keessan keessattuu waan akkana qoshaashaa kana dhuguu jechuun bataam itti dhugaa dubbachuuf nama dabbara. Keessattuu gaafa kaasee waan gaarii kanaan si'a inni waan ambiraa si'aawwe malee kuni waan akkana waan sheexanaa kana nama jaallachuun honkuma hin ta'u. Keessattuu warreen shishaa kana bira waan akkasii hojjettanii dhugaa dubbachuuf ani akka kiyyaatti osuma mana hojjedhu iyyuu jiraadhe hin hojjedhu waan akkasii ba'a natti hin tolu waan ta'eef. Kanaaf
irraa of eeggannoo godhaa. Nama sin jaalatus abaluun na jaalatee isaan na jaalatu jettanii hanga dhumaatti itti hin gallakkisinaa suniin jechuu barbaadetanii. Egaa viidiyoon kiyyaa guyyaa irraa asumarratti xumurama. Waan dogongoraan haasa illee yoo jiraates waan dhiifama siniin jedha. Egaa warreen YouTube kanaaf haaraa taatanis like subscribe gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Waan badaa haasa'ee osoo hin taane ani tarii waan gursaati waan jechaan nama barbaachisu walii qoqqoodudha. Namichaan tun yeroo baay'ee TikTok irratti na waan an arguu fi isaantu itti fayyadama gen isheen TikTok qabaatte osoo hin taane isaantu yeroo hunda bakka ta'us ta'ee bakka hin taanes ta'ee kan gadi lakkisu isaanii jechuudha. Annaa waan akkasiisii of eeggannoo gochuun matuma keessan fayyadaa. Ani waan shishaa moo maal jedhamu kana naas xallee waan ta'eef turtii gaarii siniin jedha.